One code. Like, subscribe. Ashama harka fuunee hordoftoota waan kootuu akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kiyyaa galata rabbii isin akkam jirtu ani fayyaa kiyyaa dalagaan akkamii turtiin akkamii maatii waatiin isin bira akkamii alaamanni sa'aanamni jechuudha gabaabumatti angalatiin waaqaaf ta'u nagaa kiyyaa har'ammoo gaaffii xiqqoo tokko qaba gaaffiin kiyya maal seetanii isiniif hiriyaa jechuun maalidha gaaffiin kun shamarran illee dhiirallee ilaallata jechuudha isiniif hiriyaa jechuun maalidha isiniin jedha anaaf akka mataa kiyyaatti jechuudha hiriyaa jechuun hiriyaa iccitii kiyyatti madhu hiriyaan baay'ee jaalladhu hiriyaan baay'ee kabaju jechuudha fakkeenyaaf hiriyootan jechuun obboleeyyan daran kan wal jaalatantu jira waan obboleeyyan ittiin himanne kan hiriyaatti himatantu jira beektanii fakkeenyaaf ani hiriyaa kiyya jechuun hiriyaa dhugaa jechuun anaaf dubartiin tokko hiriyaa kiyya dhugaa yoo taate beektanii hiriyaa dhugaa yoo naaf taate gaafa nani dhabe gaafa nani rakkadhe gaafa nani garatti goru wallaale yookiin gaafan dogoggore kan na gorfattu jechuudha hiriyaan beektanii malee hiriyaa ishiiti jechaadhuma aniin kuni dogoggoruu mala intala namaati ilmi namaa kamiyyuu immoo hin dogoggora dhugaa dubbatuudhaaf rabbiin malee namni hin dogoggorin hin jiru jechuudha kanaafiyyuu fakkeenyaaf nuti hiriyaan tokko akkam seetanii keessattuu hiriyaan shamarranii anallee dabalatee jechuudha natti immoo mufatiina asumaan immoo naaf kalchaa isiniin jedha namni gaariin illee namni waan bareeda namaaf yaaddan illee namni hedduun ni jirtanii kanuma keessa immoo namni waan gaarii illee namaa yaadne ima jira jechuudha hiriyaa keessa fakkeenyaaf hiriyaan tokko yoo ati akkuma hiriyaatti si jaallatteeyyuu si wajjin jiraatteeyyuu yoo ati waan gaarii uffatte yoo ati bareeddee baate kan sitti inaaftu jira beektanii inaaffaan keessattuu hiriyaa lamaan jidduutti inaaffaan bareeda miti beektanii hiriyaan keessan uffatee hojjetee taree fi duroomee yoo argitan itti gammadaa malee itti hin gaddiina ittilleen aariina ittiin hinaafiina walittiin hinaafiina isiniin jedhe hiriyaa dhugaa yoo taatan walittiin hinaafiina isiniin jedha shamarran keessattuu kana malee immoo yeroo tokko shamarran nuti maaliif hariifannaa dubbii dheeressuuf hariifannaa kana jetteef hariifannaa jetteef hariifachuurra dura adda baafannee yoo haasofne yoo dubbanne nurraa bareeda fakkeenyaaf hiriyaa kiyya dhugaan jaalladhu yoo ta'e yoo shii waan hin taane dalagdi yoo waan irraa fokkisu takka goote aga hiriyummaa kiyya gorfatuu qaba itti himuu qaba dogoggorri kee kanaaf kana jedhe yoo itti mirakkee hin qaba rakkina hin qabu fakkeenyaaf hiriyootan mana yaani iccitii wajjin haasa'anii iccitii dheeraa amata dheeraa waliin qabaatanii hariiroo amata dheeraa waliin qabaatanii gizee tokko waama xiqqoo irratti waam xiqqishuu takka irratti maqaa wal baasanii wal balleessanii wal arrabsanii waan akkasii kun nurraa eegamuu hin qabu isiniin jedhanii yoo hiriyaa dhugaa taatan illee waliin hamatiina hamiin rabbi biratti illee nama biratti illee fudhatama hin qabu nama dhugaa yoo taatan isin nama kamuu yoo taatan nama sanatti fuundura hima waan jirtu dhugaa jirtu haqa jirtu fuunduruma dubbadha namni sun isinitti yoo mufate haa mufatu maaliif yoo jettan gaafa dubbiin hundi galeef isiniif deebi'ee namni sunu edaa wayiif naan jedhanii isiniin jedha malee odoo wajjin nyaattanii odoo wajjin dhugdanii akka boleeyyan tokkotti waliin jiraattanii deebistanii hamii nama biraatti na hamatu yookiin hidhii kana siifachi jajallisuu amala akkasii namni shamarran hedduun keenya hin qabna ta'uu hin qabu jedhani gabaabumatti maaliifu wal hamatuun wal akkas walti hidhiin micciiruun
faayiduma tokkollee hin qabu beektanii. Hiriyaa jechuun hiriyaa dhugaa jechuun akkasidha. Hiriyaan keessan sun immoo gorsa keessan furatuu didee akka fedhen ta'a akka fedhen utaala yoo jedhe irrumaa goraa malee waan biraa homaa gochuu hin dandeessanii jechuudha. Nama itti himanii malee ittiin himan malee ittiin hidhanii miti. Kanaafiyyuu irrumaa goraa aga dandeessan wal gorsaa shamarran maqaa keessan baaftanii walii hin balleessinaa isiniin jedha. Ijoolleen dhiiraa takka takkallee ni jiranii kanarraa oduu fuudhanii sanatti waan himanii kanarraa fuudhanii sanatti himuun faayidaa takka hin qabu. Ijoollee dhiira hundallee doon taane dhiira muraasa shamarran hunda doon taane shamarran muraasa garuu irra caalaan keenya shamarran nuti dubbii dheeressuu dubbii xaxuu walitti akkas jaallanna beektanii. Shamarran tokko shamarran hayyuu taate tokko abbaan manaa shiyyuu yoo alaa dhufu dubbii nama faana walitti buutee yookiin dubbii waan akkasii kan dhufkattee kan irra tartee namaaf nama walitti akka hin buune dhufkattu jira beektanii. Takka immoo abbaan manaa shillee akka nama faana walitti bu'uuf jecha kan ulaarra dhaabbattee eegdu jira beektanii. Waan akkasii faayiduma tokkollee hin qabu isiniin jedha. Waan akkasii bu'aa takka hin qabu. Yoo dandeessan nama faana yoo walitti buutan abbaa manaa keessan biraan odoon ga'in achumatti fixa hollaa walitti bu'uu jira. Hiriyaan walitti bu'uu jira. Abbaa manaa bira kan ga'uu fi abbaa manaa bira kan hin geenye jira oduun jechuudha. Warri dhiiraallee akkasuma yoo dubartiin tokko isinitti dubbatti yookiin mufannaa tokko hiriyaa keessan dhiiraa faana alaa walitti buutan dhuftanii shamarranitti odeessina. Maaliif yoo jettani isinumtachitti fixadhaa wal araarfadhaa maqaa waliin balleessina. An kana isiniin jedha. Ani akkas hiriyaa dhugaa jechuun akkasumatti fakkaataa. Isin immoo mee maal jettu jecha keessanii lakkii kana dogoggora haasofte kun sirrii miti. Kun sirrii miti dogoggora haasaa jirta yoo naan jettan ta'e na of galchaa. Badiin kee kana waan sirraa fokkatu inumaa hinaasa'ii yoo naan jettanillee isinitti mufadhu of sirreessuu yaala koomantiin naa barreessaa. Ani immoo waan nu barsiisuu waan bareeda jedhee waan yaadudha gaaffiin ani isin gaafadhellee gaaffiin kiyya kunillee namni isinitti toluu dhiisuu jira beektanii. Garuu ana aga humna kiyyaa aga dandeettii kiyyaa aga yaada kiyyaa odoon isin wajjin haasa'e natti tolaa. Odoon isin faana marii godhe waan isinirraa baradhaa isinillee waan irraa barattu jedheetaniin gaaffii kana isiniif kaase gaaffii kiyya immoo deebii keessan koomantii jalatti naa barreessaa. Yoo nan isin mufachiise immoo dhiifama naaf godhaa. Ani yaa'u mufannaa yookiin immoo isin aarsuuf yookiin immoo waan biraaf miti waanuma beeknu haga beekumtii keenya walirraa barannaa jedhee waan yaadudha. Na yaada keessan deebii keessan koomantiin naa barreessaa. Dogoggora kiyyaa waan narraa jibbitan waa hunda naa barreessaa naaf deebisaa deebii isiniin jedha. Yoon isinitti balleesse dhiifama guddaa naaf godha. Viidiyoo kanammoo haga dhumaatti ilaalaati. Subscribe naa godha, share naa godha, like naa godha. Isiniin jaaladha bakka jirtanitti ijoolleen biyya kiyyaa hundi keessanuu ijoolleen loqoda tokko haasofnullee kan hin haasofnellee ta'u namni maraan bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Rabbiin isin wajjin haa ta'u jiruun isin hojjetutti jirtan isiniif haa qajeeltu hunda keenyaafillee haa qajeeltu. Rabbiillee biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya yoo biyyi keenya nagaa taanee biyya qabna jennee galla. Rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu isiniin jedha. Galatooma naaf jiraadha. Bakka jirtanitti nagaan ammallee daddabalaan isiniif haa baay'atu isiniin jaalladha. Obboleeyyan kiyya nagaan naaf jiraadha. Like, subscribe.